Oduu keenyaan walitti bu'iinsa wayyaanee fi boordii filannoo TPLF ajaja boordii filannoo fudhachuu dide. Humnoonni Tigraay ammallee meeshaa waraanaa hin hiikkannee jedhame. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti dirqamaan dargaggoota qabanii gara leenjii waraanaatti akka galchaa jiran dhaga'ame. Atileet Tigist Asaffaa maaraatoonii Landan injifatte. Moyyaaleetti baalli sammuu namaa hadoochuu qabame. Akkam jirtu daawwattoota burqaa oduu keenya guyyaarraa keessatti dhimmootan amma isinii eere bal'ina isaa kanan isiniif gabaasu ta'a. Chaanaalii kanarratti oduu dhugaatee guyyaa guyyaadhaan argattu waan ta'eef chaanaalii keenya sabskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu yoo tuqxan guyyaa guyyaatti yeroo oduu gadhiisnutti mallattoon nootifikeeshinii isiniif gala. Kanaafuu chaanaalii keenya sabskiraayib godhaa jennee kabajaan isin gaafachaarraa itti aansuudhaan gara bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Ji'oota dura qaama seerummaan isaa kan boordii filannootiin irraa mulqame gareen TPLF fi boordiin filannoo paartii seera qabeessa ta'uu koo beekamtii naaf hin kennu taanaan balaa kana caalutu dhufa jechuudhaan dhaadate. Gareen TPLF Dr. Dabratsiyooniin durfamu bu'uura waliigaltee Piriitooriyaa mootummaa federaalaa waliin gaggeessee lola dhaabee himanni shororkeessummaa isarraa ka'us paartii seera qabeessa ta'uusaaf ragaan hagammaatti boordii filannoorraa isaaf hin kennamne. TPLF yeroo garaagaraatti beekamtiin qaama seerummaasaa akka isaaf deebi'uuf mootummaa federaalaa waliin mari'achaa turuusaa fi mariin gaggeessaa turellee kan abdii namaaf kennu akka ture ibseera. Boordiin filannoo TPLF beekamtii kennuuf ulaagaa kaa'een TPLF akka paartii haaraatti irra deebi'ee boordii filannootti akka galmaa'uu qabu ibsus TPLF garuu ajaja boordii filannoo kan akka hin fudhannee fi akka paartii haaraatti galmaa'uuf fedha kan qabne ibsuudhaan boordiin filannoo akkasumatti beekamtii nuufaa kennu jechuudhaan gaafate. Waliigaltee Piriitooriyaaf kan haala mijeessanii fi adeemsa isaattis kan hirmaatan garee gamtaa Afrikaa hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa to'atuufis TPLF gaaffii dhiyeesseen irra deebi'ee akka paartii haaraatti boordii filannootti galmaa'uuf fedha kan qabnee fi akkasumatti boordiin filannoo beekamtii akka isaaf kennuu qabu gaafate. Ta'us garuu gareen gamtaa Afrikaa dhimma kana ilaaluuf hagammaatti walgahii hin teenye. Boordiin filannoos TPLF labsii hojiirra hin jirre hojiirra oolchuuf yaaluu itti fufeera jechuudhaan TPLF'n komate. Paartii waggoota 50 lakkoofseen irra deebi'aa galmaa jechuun waan nama qaanessuudha kan jedhe gareen TPLF matumaa irra deebineen galmoofnu jechuudhaanis ejjennoo qabu ibseetu jira. Ji'ootaan dura bakka boordiin filannoo hin argamnetti yaa'ii isaa kan gaggeeffate gareen TPLF beekamtiin irraa mulqamuun ni yaaddatama. Isaan boodas boordiin filannoo guyyaa murteessa keessatti TPLF walgahii paartii gaggeessuu akka qabu itti himus TPLF garuu walgahii sana gaggeessuu akka hin barbaanne ibseetu ture. TPLF yeroo isaaf kenname keessatti yaa'ii waliigalaa gaggeeffachuu diduu isaarraa kan ka'es boordiin filannoo TPLF'n ji'oota sadiif sochii siyaasaa kamirraayyuu ugguruun isaas ni yaaddatama. Gama biraatiin immoo ministeerri muummee Abiyyi Ahmad waan boordiin filannoo biyyoolessaa jedhe fudhachuu baannaan gara wal waraanuutti deebi'uu dandeenya jedhanii kanaan dura dubbachuun isaanis ni yaaddatama. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii Geetaachoo Raddaa gareen Dabratsiyoon fa'aa mootummaa Eertiraa waliin dhoksaan hojjetaa jira jedhaniitu turanii. Humnoonni Tigraay akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin akka meeshaa waraanaa hiikkatanii uummatatti hin deebine kan taasisaa jiru garee TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu akka ta'es Geetaachoo Raddaa dubbateetu ture. Keessa beektonni immoo akka himaa jiranitti loltoonni humnoota Tigraay otoo hin hiikkatiin jiran 100,000 kan lakkaa'amanidha. Gareen Dabratsiyoon fa'aa immoo waliigalteen Piriitooriyaa ammallee hojiitti hiikamaan jiru jechuudhaan tibbana irra deddeebiidhaan komii dhiyeessaatii ibsas baasaatii jiru. Mootummaan Eertiraa kan bulchiinsa Abiyyi Ahmad waliin michummaa cimaa qabaataa ture amma wal dhabdeetti jiraachuutu dhagahame. Mootummaan Abiyyi Ahmad immoo tibba darbe mooraawwan leenjii waraanaa hedduu keessaa loltoota eebbisiisaatii tureera. Oduuttaanuun kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti dirqamaan dargaggoota qabanii gara leenjii waraanaatti akka galan godhamaa jira jedhame. Jawaar Mohammadis kanarratti waan jedhe qaba. Namoota qabanii humnaan raayyaa ittisa biyyaatti dabaluuf yaaliin godhamaa akka jirus dhagahame. Ergaawwan karaa keessaa Jawaar Mohammadiif dhimma kanarratti ergaman keessaa ergaan tokko akka agarsiisutti mucaa tokko Arsii Lixaa aanaa Kokkoosaa ganda Bokoree keessaa iddoo hojii idilee isaa baadiyyaa keessaa humnaan qabanii raayyaa ittisa biyyaatiif fuudhanii deemanii kan qabsiises bulchaa gandaati. Maqaan isaa Qasoo Huseen Garaadoo kan jedhamu yeroo ta'u maatiin faana deemnaan qarshii 50,000 gaafatanii jechuudhaan karaa keessaa ergaa Jawaariif ergame tokko ni agarsiisa.
Gama biraatiin immoo ergaa dhimma kanarratti karaa keessaa Jawaariif ergaman keessaa tokko Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobii magaalaa Shinoo fi gandoota aanaalee hunda keessatti ijoollee xixiqqoo maatii jalaa guuranii boochisaatii jiru. Magaalaa Shinoo waajjira poolisiitti walitti qabanii eeguufis qophaa'aatii jiru jedhamuudhaan karaa keessaa ergaan Jawaariif ergameera. Oduu itti aanuun Finfinnee keessatti namoonni hattootarraa bilbila bitanii IME bilbilaa jijjiiruudhaan deebisanii gurguran to'annoo poolisii jala oolanii. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa aanaa 8 bakka addaa giddugala gabaa Yirgaayilee jedhamu keessatti namoota moobaayilaa hattuurraa bituudhaan IME moobaayilaa jijjiiranii moobaayilicha immoo deebisanii gurguraa turan to'achuudhaan qorannoo irratti gaggeessaa akka jiru poolisiin magaalaa Finfinnee beekse. Poolisiin eeruu hawaasarraa isa qaqqabaa ture irraa ka'uudhaan qorannoo hattoota irratti taasisaa tureen shakkamtoonni kunneen hattootarraa moobaayilii bituu qofa osoo hin taane IME bilbilaallee akka jijjiiranii fi bilbilicha deebisanii gurguraa akka turanis irra ga'eera jechuudhaan poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Poolisiin magaalaa Finfinnee opereeshinii hagammaatti gaggeessaa tureenis moobaayilota ismaartii 90, laaptooppii 7, deeskitooppii 2, taabileetii 14, haard diiskii 6, rooterii intarneetii 1 fi meeshaalee elektirooniksii garaagaraa shakkamtoota 22 wajjin to'annoo jala oolchuusaa beeksise. Poolisiin ammas qorannoo dabalataa gochuudhaan shakkamtoota to'achuuf yaaliirra kan jiru yoo ta'u, addumaan ammoo bilbiloonni hataman matumaayyuu argamuu akka hin dandeenyeef IME bilbila moobaayilaa dijiitii 13 jijjiiruu irratti yakkamtoota hirmaatan irratti qorannoon godhamus akka itti fufu poolisiin kutaa magaalichaa cimsee beeksiseera. Hawaasnis eeruu barbaachisu poolisiif kennuun hojiilee hojjetamaa jiran cimsee itti fufuu qaba jechuun poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Oduu itti aanuun Moyyaaleetti baalli sammuu namaa hadoochuu qabame. Bulchiinsa magaalaa Moyyaaleetti baalli sammuu namaa hadoochuu yookiin ashiishaa kiiloogiraamni 5,000 boottee bishaanii kan lakkoofsa gabatee hin qabnetti fe'amee otoo gara daangaa biyya Keeniyaatti geejjibsiifamaa jiru qabamuusaa poolisiin magaalichaa beekse. Baalli sammuu namaa hadoochuu kun tilmaamaan qarshiitti miiliyoona 100 olitti kan tilmaamamu ta'uu itti gaafatamaa olaanaan kutaa ittisa yakkaa magaalaa Moyyaalee Inspeektar Mallichaa Jaarsoo himaniiru. Poolisiin magaalichaa hordoffii cimaa walitti fufisaan taasisaa jiruun baala sammuu namaa hadoochuu ji'a kana keessatti yeroo 2 to'annoo seeraa jala oolchuus ibseera. Baalli sammuu namaa hadoochuu kun sammuu dhalootaa dogoggorsee yakkaafanna waan hin malletti kakaasuuf akka addunyaatti gaagama guddaa fidaa kan jiru ta'uu hubachuun hawaasni magaalichaa qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaan tumsa barbaachisu akka taasisus Inspeektar Mallichi hubachiisanii. Hojiin to'annoo fi hordoffii jabaatee hojjetamaa jiraachuu himuun ammas hojiin olaantummaa seeraa mirkaneessuu fi alseerummaa daldalaa hannaa fi saamicha garaagaraa dhabamsiisuu cimee itti fufa jechuudhaan kominikeeshiniin magaalichaa odeeffannoo kennee mirkaneesseera. Oduu biraatiin atileet Tigist Asaffaa maaraatoonii Landan injifatte. Maaraatoonii Landan marsaa 45ffaan atileet Tigist Asaffaa injifatteetti. Tigist Asaffaa dorgommii sa'aatii 2 fi daqiiqaa 15 fi sekeendii 50 xumuruun milkoofte. Atileetiin Keeniyaa Jooseen Jebkoosgii sadarkaa 2ffaa, atileetiin Siifan Hasan immoo sadarkaa 3ffaa qabachuun fiigichicha xumuraniiru. Guyyaa guyyaa humnoota mootummaatiin halkan hidhattoota maqaa waraana bilisummaa Oromoo himatanii uummanni dararaa hamaa argaatii jira. Guyyaa guyyaa humnoota mootummaatiin halkan immoo hidhattoota maqaa waraana bilisummaa Oromoo himatanii dararaa hamaa argaa jirra jedhanii jiraattonni godinaalee Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Salaalee fi Wallagga Bahaa himachuu isaanii OMN gabaase. Jiraattonni OMN yaada isaanii kennan guyyaa guyyaa humnoonni mootummaa bakkeewwan garaagaraatti bobba'uun waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun namoota nagaa ajjeesuu, iraarsuu fi yakkoota garaagaraa raawwachuu irratti argama jedhanii mana namoota waraana bilisummaa Oromoo deeggara jedhanii shakkanii qabeenya waliin gubu kan jedhan namoonni yaada kennan shakkiidhumaan namas ajjeesu jechuudhaan himatanii halkan immoo dabareen kan warra maqaa waraana bilisummaa Oromoo himataniiti kan jedhan jiraattonni warri kun nama mootummaa deeggara jedhanii shakkan qabanii maallaqa guddaa gaafatu firatu hirphatee kanfalaa fi yoo firri kanfaluu dadhabe immoo ni ajjeesu jechuudhaan himatanii nama mootummaa waliin hariiroo qaba jedhan yoo dhaban maatii fi fira ukkaamsanii fudhatu jechuudhaanis jiraattonni himatu. Uummanni miidhaa gama lamaanii irra ga'u dubbachuu akka sodaatus himanii yoo waan humnoota mootummaa irra ga'e namni dubbate humnoonni mootummaa guyyaa saafaa tarkaanfii irratti fudhatu jedhanii yoo uummanni miidhaa hidhattoota maqaa waraana bilisummaa Oromoon isaan irra ga'e himatanis warri maqaa waraana bilisummaa Oromootiin socho'an halkan deebi'anii tarkaanfii uummata irratti akka fudhatus himatanii uummanni naannoo Oromiyaa keessa jiranis haala kana keessatti akkamiin jiraanna jechuudhaan gaaffii dhiyeessaatii jiru.
Wanti uummanni baadiyyaa kan godinaalee wal waraansi keessatti adeemsifamaa jiru keessatti waggoota ja'an darbeef uummanni keessa jiru ulfaataa ta'uusaas uummanni himatanii waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan irra deddeebiidhaan namoota nagaan tuqnu jedhanii dubbatanis wanti lafarratti ta'aa jiru garuu kanaan faallaadha. Egaa daawwattoota keenya oduun guyyaa raabsiniif qindeessee kan hagammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda immoo oduu biraan haga walitti deebinutti nagaan tura. Warra hagammaa sabiskiraabiin goon immoo chaanaalii keenya sabiskiraab akka gootan viidiyoo keenya immoo laayik akka gootan kabajaanan isin gaafadha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraan haga walitti deebinutti nagaan tura.